Hi wudoch akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessanii nuti nagaa keenya har'a dhadhaa fidannee dhufnee kennaa namni nuu fide obboleettiin koo dhuftee turte gaggabsuu guddinan dibadhee jechuudha toon viidiyoo waraabiini ishee gaggeessee ka'eeti dhadhaa iddoo kananiin haadha saqqarxam go'eetumaan argitanii firiijii keessaan fuudhe akkuma isheen fideen firiijii kaayee yaa baattee dhufte waan ta'eef haadhaan mure surmaa jechuudha. Yoo biyya keenyatti oobaa akkanaatiin murbaa yorgooftuudha. Das namadha kan reefuuti. Dhugaa dubbachuuf samoona kana baay'ee mataan na dhukkuba. Lafatu naan mara na dhukkuba otoo hin taane lafti naan mara. Har'a roobidha biyya keenyatti gabaatu jiraanuma dhiyootti. Garuu kitibbaata mucaafaa na walirra na jalaa bu'e. So nan dhaqa'een murteeffadhe har'arra bu'ee jechuudha nan dhiise. Yoon immoo gatee deemee tokko saatiidha. Namni sirrii miti jedheen namni qabu hin jira garuu namni hin ta'u jedheen dhiise jechuudha. So dhugaa yaadeetii miti. Ginumaan dhuftis hin beeku fiddee dhufti minaamin hin beeku yaadumaayyuu jechuudha. Innaa nuti geessinee dhufnu surmaa innaa nuti baanu dhufanii qulfii taanan deemanii iddoo biraa dhufanii. Nanti mana keenya naaf fidan. Wii akkatti hin gammade dhugaa waaqaa yeroo naaf fidanii. Kuni birri 600 gadi hin bitamu yoo bitame hamma. Dhugaa waaqaa dubbachuuf baay'ee waddiidha. Osoon hin dahin duraayyuu birri 600 wayitiin kan hin bite qodaa vaaziliinii tokkitti ta'e. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf qodaa vaaziliinii kana qofa tokkitti ta'e 600 bite. Osoon hin dahin guyyaa 4 waan akkasii dura binnee jechuudha. Isaayyuu barbaacha meeqa nama meeqa wanta itti dabalu jedha waan ta'eef 600 hin bite. Amma kana tokkitti guutuuma isaa tokkicha ta'e jechuudha. So kun immoo baay'ee bareedudha. Maashaallah kana isin agarsiifachuu dhufee gaggabsuu dafee dibadhee dhugaa dubbachuuf zurri naan jedha dhugaa samoona kana zimmi jedhee jechuudha. Dhadhaa jaalala saama kanan qabu isa dhugaan isinitti hima. Amma kana dibadhee dhiisee dhimma isaan qabu. Innaa Saamu'eeli dibadhuyyuu dhimma isaan qabu hin binnesu maalis hin jenne namni fida garuu yabaasa yaadannu malee namni firri namni guddaan duratti fira kooti dhugaan isin dubbadha. In ulfaata garuu bakka namni guddaan naaf fidee dhufe. Baay'ee guddaa amma na san jedhame. Guyyaa guyyaan ofirra kaa'ee gara torbee lamaan dibadhe yaa firiijii keessa oo keessa numaan ta'u waan ta'eef. Amma hin meegaa. Aannanis baalditti fidanii dhufaniittu baalli ma guddaatti. Yoo nabichaa torbee 3 yookiin ji'arra hin caalle kan galanii du'an. Gaaf sana baay'ee waan dhukkubu amma kana na dhukkubanii waan himatan hin qabanii galanii yaa. Wanti dhukkubee samma kana hin jiru hin du'anii bichaan beekan fayyisaa waan biraatu hin jenne maamaatiin nu yaadachiisu naan jedhe baqa akkaataan isaan itti shafaffananii fidanii kan nagarrame keessaa aannan naa buusuu ka'anitti lakkeessaa aannan naa buusuu jedhanii burcuqqoo abbaan ta'e burcuqqoo wayii kaasii shigan waan mul'iftu wanti sirrii hin jiru wanti shafa waan hin darbaa wanti hundu'e nama dhugaa. Indaa baay'een dibadhinnaa sana karaa isaa namni baay'een illee innaa sana hilmatanii jiranii. Kan koo sistariin lamaan isaanii naaf fidanii turan yeroo sanarra hin dibanneen dhimma isaas hin qabamu. Bara nagin dhadhaadhuman dibachaa bahe edaan bareeddi dubartiin dhadhaa dibattu. Obbolaan isaas hin fanfayisaa hin hilmatu namni lama naaf fide. Sistariinis naaf fiddee. Duras naaf fiddee anis bitee lafa kaa'e inuma dibadhe guyyaa lamaan wendi dibuun torban hin miicadhe inuma deebisee dibaa dhugaa waaqaa jechuudha. Gidduu kanatti nuuf irraa kutee jechuudha. Ji'a darbin diban mataa dhunkootu gadhaan diban. Hanna kana isiniin jedha baay'een dibadhe baranaa mataan na bare ta'uun oolu. Akkasitti daaculli maashaallah jedha dhugaa dubbachuuf qallaali. Otoonni viidiyoo waraabuu dursan dhufee dibadhe jechuudha.
Anyways, kana fakkaata kennaa naa dhufe kana isinitti agarsiisuun dhufe amma immoo kun innaa xuuxxate irratti dabala jechuudha. Guyyaa 3 booda 3 asin miicca isa dhugaa dubbachuuf miiccadheen quxuxurii kana dhaadheen ta'e otoo falli dhufe guyyaa 3. Guyyaa 3 asin miiccadha. Boru irratti dabala iftaan irratti dabaleen galgala isaallee miiccadha jechuudha. Tondwe har'an jammaree miiccadha guyyaa tokko dibadhe. Maaliif aannan halkan darraafamee jettu waan ta'eef irratti shittoo nan dibadha borus shittoo dibadheen irratti dhadhaa dibadha manaan ba'u waan ta'eef nangashu abbaatti shattate nangalchu akkasiin isiniin jedha dhadhaan bareedduudha dhugaa dubartiidhaayyuu baay'ee dhugaa waaqa na fayyade nan argee baay'een dibadhee isiniin jedha. Waggaa kana namni maatiin yaadachiisee baranallee baay'ee nan dhiisee bakka walumaa galattu nagarrame gini haati sun sana fidanii bakka nama duriiti nama durii jechuudha dhoksaatti waan waa fidee fi sayya'anii mimti qambaa godhanii waan ta'e qunxuranii isa fidan akkasitti naa fidan ture. Dhugaa waaqa nama fira dhiyoodha waan ta'eef taa'anii haasa'anii waan baay'ee naan jedhanii. Na torban isaa dhukkubsatanii na torbee lama guutan itti muddeedhan anuyyuu ji'a 2 torbee 2 guutee dhaqee gaafadhe as dhiyoodha waan ta'eef na torbanii dhaqee gaafadhee torban isaatti immoo hin du'aane jechuudha. Nama baay'ee guddoo nama baay'ee jechuun bakka namni gaariin si jammar lafarra kan turre baraadha. Baay'ee na yaadachiisanii dhugaa maazaarii maatii. Yaw namni durii gaa fideef jedhanii ishee waan argan akkana godhanii miti dhoksaatti bakka waan gaariidha namaa fidu. Inni akkasiin isiniin jedha hundumaafuyyuu baranammaa sirriittan dibadhee homaa hin jedhu. Isiniin jechuun barbaada. Egaa kanuma jenna baay'een keessanuu akkatti argitanii haartanumaa jechuu miti. Inni kaan ammoo dibatee istiimii galee biiccachuu ni danda'a. Garuu nuti immoo as keessa sirriitti akka seenuuf amma dibachuun qaba si'a tokko dibadheen dhiisan. Akkasiin isinii jedha. Okay. Amma sakana maalan godha seetanii sakana as keessa shittoon dibaa qunxureen keessa kaa shittootti dibaa qunxureen keessa kaa torbaniin boodas nan dibadha. Kaallee ilaala firiijiin kaa jechuudha. Shittoo isa buf itti godhatu hin taane kan urgaa'u hin jira. Roozii irraa kan hojjetame yookiin immoo abaabaa irraa kan hojjetame fooliin das nama eetu jira. Kan inni arabaa fide kan iddoo kanaaf iddoo kan diddibatanii bishaanuma garuu yoon akkanatti muka eenyu qabdi waan qalloo kan dibatan isatti gochaan as keessa kan firiijii kaawwayin mareeti kana keessa maan qabu fixata. So annaan kana dibadhee miiccadhee torbaniin achi immoo deebiseen dibadheen akkasitti jiraadha akkasitti bareedaa. Banagaraachillee isheen kuni biyyaan baatti otoo akkatti kilooreesii eewwadhu beeku maayii biyya namni ganaa kan dhaqeen gaafa dura dhaqan akkasumatti gowwoo samii ol ilaalee kushiinaa isaanii ta'uu walu xaphina irratti akkasiin isin ja'a baay'ee.